Video micayyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Maaliif jennaan irraa barattu jedhee tayyaadha. Shinti beetii keessaa kaameraan dhoksaa ni jira. Egaa isheenii akka kaameraan jiru hin beekne waan fudhatte waan nyaataa dhokattee nyaachuu isheeti. Ijoolleen keenya adaraa keessa waan kana dhiisa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube eskalach jalatti argamtan. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo waan micayyoo tanarra ga'ee ilaalaa irraa barattu. Egaa isheen hin beekne kaameraan shinti beetii keessa hin jira. Isaan hakka jalatti waan ishiin gootu dhugaa dubbachuu waan ishiin gootu hunda argitee fiddeetoo itti agarsiiste jechuudha. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf nyaata yoo isin dhoowwatan biiroo keessanitti ribiladhaa. Akkanatti fuuldura irree teessanii nyaachuu isinii wayya. Dhugaa dubbachuuf dhuguma isiniin jedhaani. Maaliif isaan dhukatanii nyaachuurra fuuldurumatti isaanuyyuu yaa'u adda babaayii ba'anii namoonni tokko namatti hin dubbatan nama taasisu malee jechuudha. Kanaafuyyuu akkam badduudha osoo taate dhukattaniitoo hin nyaatina. Isaan nama jaalatan dhokatanii dhiisatoo lafiittuu gaafa nyaatanii isaan nama jaalatan garuu immoo dhokatanii akkanatti nyaatina. Bakka kaameraan jirutti sanummoo shinti beetii keessatti qabamuu jechuun salphina guddaadha. Egaa micayyoo tana akkuma argaa jirtanii waan ishiin goote kanaafuyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. Namni ijoolleen waan akkanaa hin gootii osoo hin taane ijoolleen tokko keessattuu ijoolleen aaraa sodaa ishiitirraan kan ka'e sodaa isaaniitirraan aarabootatirraan kan ka'e waan nyaataa uka keessa godhataniitoo akka waan attuu maaliifi akka attuutitti isin ilaaluu jechuudha booda. Sin shakku. Kanaafuyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. Waanuma fe'eeyyuu maan taane dhukattaniitoo nyaatinaa. Akkasii egaa micayyoon tun dhugaa dubbachuu fi maal gooti ishiin asin jettee ilaalti. Kaameraa silaa shinti beetii keessa hin jira. Maaliif shinti beetii keessa immoo gaafa akkamitti ilaallattu shinti beetii bakka shinti beetii fayyadamtan sinii bilbila keessan irratti kaameraa buufattanii kaameraa wayii hin jira. Kaameraan akka itti ilaalan kaameraa jechuudha. Kaameraa jettanii gaafa akka magariisa wayii kan jiru tokkotu gadi isinii bu'a. Isallee isinan agarsiisa warreen hin beekne waan ani kaameraa jira hin jiru kan ittiin adda baafattanii ittiin barbaaddanii jechuudha. Kanaafuyyuu waan akkanaa kanan godhina. Ani dhugaa dubbachuuf bakka ishiitan saalfadhe bakka ishiitan qaana'ee jechuudha yeroo kana. Maaliif ijoollee baay'een akkana godhu. TikTok irree hojjechuu baadhu waan akkanaa kanan godhin. Khalaas. Nama tokko badii nama tokkootuuf jecha sararatanyaa hundi asaaddabamu. Amma kifuun takka arabni kifuun takka viidiyoo kana gaafa argite sarratanyaan tiyyarree waan akkanaa gooti jetti. Isinii galee kanaafuyyuu ofiidha itti gortee nama biraatirree araboota nuti hin cakkasiisinii gin waan akkanaa kana gochuun dhugaa dubbachuuf ishii irree gaarii miti. Shinti beetii keessatti sanuu shinti beetii keessatti nyaatamaa. Kanaafuyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa adaraa keessan dhugaa baay'ee tokko nama saalfachiisa. So ani har'a ishee arge namni biraa immoo akka irraa barattan sodaa osoo hin taane gin beektanii xiqqoo ishee waan akkanaa kanarratti nama arguuni bakka akkanaa kanarratti bakka qoshaashaa kanatti nama arguuni ishee dhafamma ishiin dhokattee nyaachuu isheeti garuu ishee dhafuyyuu gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf nyaata shinti beetii keessatti nyaachuun akkamitti nyaatameefiyyuudha. Sanuu uka keessa godhatte gisee hundumaayyuu waan akkasiiti itti fakkaata. Guyyaa tokkoof yoo ta'e guyyaa hunda waan akkas gootutti fakkaata. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. So ishee bichaa miti ijoollee baay'een argani gara miidiyaa kanarratti TikTokii waraabuudhaaf illee waan akkanaa godhuu jechuudha ijoollee baay'ee. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana isinitti taafuu TikTokiin irree waan kanaan dhufe isinitti taafuu. Akkuma beekamu micayyoo takka alatti shinti beetii keessatti odoo hin taane kootota kana waan hunda saamuunii koobisii waan ishee hafe tokko hin jiru uka keessatti kafana keessatti guurratte gaafa ishiin guurrattee TikTok irratti gadi lakkiftu viidiyoo sana arganii asiif achi facaasanii namni tokko yaa'u viidiyoo tokko arge waan akkanaa kana asiif achi facaasanii madaam ishee bira ga'ee ishii fuutee biyyatti darbitee. Kanaafuyyuu ishiirraa barumsa isiniif haa ta'u. Namoonni akkanaa ijoolleen akkanaa
barumsa isiniif yaa ta'u dhugaa dubbachuu isinitti taa'u pirankii tiiktookii hojjanne jettaniitoo waan akkanaa kana waraabuun isinitti taa'u waan fokkisaa waan araboonni hin jaalannedha jechuudha. Annaa kana isiniin jedha obboloota koo egaa waan akkanaa kun nurraa ni eegamu maaliif jennaanii nuti kaayyoo qabna kaayyoo keenya sangalman gaadhuudhaaf araboonni tokko maal jedhanii nu arrabsu seetan dhugaa dubbachuu fi waan bakka nyaata dhabnee waan rakkannee bakka akkuma bakka waan rakkannu dhabnee isaan bira dhufnee isaanitti fakkaataa jechuudha. Oo kana ilaalan beektanii biyya isaanii midhaan illee hin jiru jedhanii ittiin nu arrabsu. Ndee kanaafuu nuyi qarshii rakkanne malee qarshii dhabne malee waan nyaannu biddeen takka namni dhabee akkuma fe'es ta'u namni dhabeetoo bulu hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa bakka biyya keenyas ta'e nama keenyas ta'e nuuf kabachiisuudhaaf waan kanarraa of qusadha. Isiniin jedha asumarraanii waan akkasiitii ani namoota baay'ee ijoollee baay'ee argee TikTok irratti irree nama takka lama hin qabu waan taane kan hojjetanii sanummoo deebisanii tuma TikTok isaan irratti maxxansu yeroo maxxansan kan ammoo namni baay'een gaafa sheerii godhe nama baay'ee bira gahuu danda'a yoo gahu san immoo araboonnis TikTokiin ni laatti ni argiti ofii fiilyuu banachuu baatte ani viidiyoo maka ittiin laatu sanii irra dhufaa jechuudha lakkoofsa kee waan qabduuf lakkoofsa biyya kanaatti warreen banattan qaxxitaa jechuudha. Isaan banatanii banachuu baatanii rakkoo hin qabu viidiyoon kee akka dhaqu irra dhufaa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa obboloota koo akka shawwadamina kaameraan bakka jiru immoo ilaalladhaa kaameraa bilbila keessan irratti buufattanii kan ittiin barbaadan jira warreen isiniin galle immoo isiniif maxxansan liinkii isaatirree yoo barbaadan isiniif ergaa jechuudha liinkii kaameraa ittiin barbaadanii jechuudha warreen hin beekneef. Kaameraa waan ittiin barbaadan appilikeeshinii wayiitu jira. Appilikeeshinii san gadi buufattanii bakka kaameraan jiru isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif of eeggannoo gochuudhaaf biyya araba kana keessatti kaameraa dhoksaa lafa jalarree jira bakki dhabame hin jiru jechuudha. Kaameraan waan irratti hin hojjetamne hin jiru. Kanaafuu bakka hunda waan jiruufi of eeggannoo godhaa isiniin jedha asumarraanii warroota hin beekne immoo waan woosni hin galle ta'e nagaafadhaa liinkii isaa fuudhee isiniif erga liinkii san gadi qabdanii ittiin buufattanu badaa namanni buu soo kaamericha san ittiin buufattanii mana keessarree ta'ee yoo banattan akkuma appilikeeshinii kanatti banattanii bakka ta'e irree amma hoteela minamna deemtanii gaafa bultii shaaworii keessarree shintibeet keessarree gaafa jiraate ittiin barbaaddu jechuudha. Isa bantanii gaafa salphaadha namanni buu jechuudha. Isuma gadi buufattanii banuu qofa yeroo bantassan immoo innuyyuu hin barbaada jechuudha. Innuyyuu beektanii gaafa bantanii appilikeeshinii san bantanii bilbila keessanii akkanatti irra barbaaddu innuyyuu bakka kaameraan jiru isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu shintibeetii keessan ta'ee gorfiitii keessan irree ta'ee maaliifi sirriitti cheek godhuu barbaachisaa isiniin jedha kaameraan kuni gin naawuriidha bakka namni rafutti shintibeetii keessatti irree isaaniif irree cubbuudha isaan maal cubbuu sodaatu miti gin isin of eeggannoo godhaa isin of eeggattan jalaa baatu isiniin jedha. Waan akkasiiti isin jedha obboloota koo. Biyya ormaa keessatti immoo of eeggannoo barbaachisaa akkuma barbaadan ta'uun hin danda'amu. Kanaafuu ijoolleen beekneef illee qooduu hin dagatina. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa kanuma fakkaata warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuu hin dagatina. Turtii gaarii qabaadha.